Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii. Kun immoo chaanaalii keessan chaanaalii Gammee Koo jedhu chaanaalii yuutuubiiti. Asirratti immoo qophiiwwan garaagaraa qopheessuudhaaf karoora guddaa qabna. Kanarratti dabalatee immoo sirboota garaagaraatiin akkasiin bohaartaniif sirboota baay'ee istoofii hojjechaa jirra. Har'a immoo qophii haaraa ta'e tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga qophii dhumura kanaatti hanga waliin taatan isinan gaafadha jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo warroonni haarawaa taatan chaanaalii kanaaf sabiskiraayib gochuun dagatinaadha. Mee viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabu jechuun barbaada jechuudha. Kanaaf har'a wanti nuti ilaaluu barbaanne biyyattii kana keessatti hojiiwwan gurguddoo adda addaatu hojjetamaa jira. Kanneen keessaa magaalaa Finfinnee kooriidariiwwan garaagaraa simachaa jirti jechuudha. Kanaaf kooriidariiwwan kunniin immoo haala kamiin uummanni kun akka ilaalu isinis hin beektanii. Tokko tokko itti gammadu jira, tokko tokko immoo kan yaada gaarii keenyas jira, kan tuffatullee jira, balleessuudhaaf yaadus jira. Mee kanarratti immoo isin ajaa'ibsiifattanii jirtu immoo wanni isin mudates yoo kan jiru ta'e koomentii gubbaarratti akka barreessitan yaada keessan akkanaan geessan isin gaafadha jechuudha. Asumaanii kanumaaf mee gara kooriidarii isa jalqabaa boolee kooriidar kan jedhu san laallaa jechuudha. Turte gaarii. Egaa kooriidarii boolee gubbaarra eegallee jirra. Akkuma isin viidiyoo gubbaarratti ilaalaa jirtan kallattiin isaan ittiin hojjetanii fi namoonni immoo haala isaan itti bashannanan daa'imman olaaltan daa'imman asirratti saayikilii yookaan biskileetii oofuudhaan bashannanan jiru. Kana dabalata irratti immoo namni hunduyyuu miira haarawaadhaan akka waan biyya biraa jirutti ilaaleeti kan waan kana daawwachaa jiru jechuudha. Amma keessa bishaan kanas olaaltan dhuguma Itoophiyaadhaan nama jechisiisa qaaman dhaxxanii yoo olaaltan yaanis qaaman naqee ilaalle garuu osoo qaaman naqee ilaalee hagam akka na gammachiisu nan beekaa jechuudha. Akkatti namni eebbifamu maatii isaa wajjin fi akkatti yeroo dabarfata kana namni hunduyyuu hojii isaa yoo hojjetu garaagarummaa guddaatu jira. Kan immoo seeraan hojjetu waan isaa hunduu bareeda ta'a. Akka seeraan hojjetu immoo waan bushaa hojjetu danda'a jechuudha. Kanaaf seeraan kanaan dura darbes seenaa bareedan turre seenaa bushaa ture biyyattii kana keessatti. Kallattii hundaan olaantu dhumoo Itoophiyaa immoo nama jechisiisa. Haa ta'uuti namoonni yaada kana deeggaran baay'eetu jira. Koomentii gubbaarratti illee olaantan wanta nama gammachiisu jira, wanta nama jechisiisullee jira. Dubbiin namaa yeroo tokko tokko waan hojjetanii dinqisiifachuu danda'u namni biyya kana kan nama aarsu. Waan kana akkamitti akka dinqisiifachuu hin dandeenye naaf hin galu. Hojiiwwan hojjetaman immoo hundi isaaniitiyyuu aadaa yookaan immoo seera biyyattii kana keessa kan baanu osoo hin taane haala uummanni biyya kanaa hubachuu danda'u kan hojjetamanidha jechuudha. Akkanatti viiyuu kana gubbaarra olaantu akkatti karaan bal'atee karaa konkolaataa warra konkolaataa ooftan akka sa'aatii 24 guutuu dhaabataa kan ooltan yaadattu hidhatan yaada. Asirratti immoo ibsaawwan isaan fayyadaman kan gamoo gubbaarratti dhaabatanii fi kan daandii gubbaarratti dhaabatan isaanii kan baay'ee namatti tolanidha. Akkanumatti ijuma keenya nu yoo ilaallu kun miira gaarii namatti hola. Akkatti hojjetanii waa arguunu waan guddaadha. Hojjechuun akka danda'amu namni jijjiiramuu akka danda'u piroojeektiiwwan agarsiisan jechuudha. Kooriidarii Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiran kun. Baay'ee nama hawwatu. Baay'inni daandiiwwan namni hunduu konkolaataa wajjin namni walitti bu'uun jiru konkolaataan kophaa deema. Namni biskileetii oofan biskileetii isaa irratti ni oofata. Galgala keessattuu namni Itoophiyaa keessatti duraan sodaachaa ture halkan hanga sa'aatii baay'een deemu ture. Ibsaan hin jiru ture. Hattuutu baay'ata ture. Amma garuu hanga sa'a barbaade halkan guutuu uffataa jechuu dandeessa jechuudha. Akkamitti kana dinqisiifachuu dadhaba namni? Namni yoo waa tokko hojjetu dinqisiifachuu qabda. Yoo dinqisiifachuu baatte immoo afaan kee qabachuudha malee nama waan namni itti dubbatti harkisuudhaaf deemuun gaarii natti hin fakkaatu akka kootitti jechuudha. Namni tokko amma yaada ibsaa ishee asirratti ilaalaa jirtan kennu qarqara gubbaarratti hojjetaman kana gubbaarratti yaada garaagaraa kaasu. Maal jedhanii uummanni Finfinneedhaa mootummaan kunis ni taphachaa jira. Kaameraawwan adda addaa achi keessa kaa'ee waan isin raawwatu hundaa waraabaa waan jiruuf waan barbaadanii osoo hojjetanii jalaan baatan. Maal dirqama qaba. Hattuu yoo akkasitti nama hatu waan hunduu yoo akkasitti nama rakkisu kaameraadhaan qabuun isaa waan badaadha. Waan jajjabeeffamuu qabu malee moo hattuu na jabaataa baay'atudha magaalaa keessa. Warroonni yaada akkasii qabdan jechuudha. Daandii ajaa'ibaati.
gaafa wayii garuu dhufee qaamaan arguun koodha bakka hunda isaatiiyyuu kaameeraa qofa natti fakkaatan akka ta'e namni immoo hiriyoonni kee dhaqanii argan akkanuma akka ta'e kana caalaa akka bareedu iyyuu kan natti hime jechuudha. Ijoollee filmii warra hojjetamee jira. Dhuguma bal'ina karaa kana ulaaltu amazing. Hafuura qulqulluu si dabarfatta jechuudha. Hafuura qulqulluu dabarfattaa asitti. Kanaafuu waan akkatti bareedu kana akkamitti akkasitti dinqisiifachuu dadhabdan naan gallee hiriyoota waan kana dinqisiifachuu dadhaban yoo qabaatan isinillee akka isaan dinqisiifatan itti qabdu jechuudha. Maaliif kun hojii Adaanech Abeebee hojjettee hojii baay'ee cimaa. Hojiin Abiyyi hojjete hojii baay'ee cimaadha. Waan salphaa sitti fakkaateen akkuma lafaa kaanii ta'u akkanumatti biqiltuu dhaabanii biyyee lafarra xaraganii simintoo irratti dibanii hojjetanitti hojii waan baay'ee barbaachisudha jechuudha. Kana hundaa raawwataniiru. Kanaaf hin tuffatina waan nama itti jajjabeessuu qabdu. Kanarraa kanaaf immoo haala itti fayyadamsaatillee beekuun dirqama jechuudha. Wanni irraa hojjetameetu boru kabadu taanan maal faayidaan isaa? Kanaafuu waan hojjetamu kana eeguun illee dirqama barbaachisaadha jechuudha. Warroonni biyya biraatii dhufan amma warroonni kanan jaalanne akkuma konkolaataa dhageessa baabaa fa'aa hojii arginee jirra. Adabbiin isaa immoo guddaadha waan ta'eef warroonni konkolaataa qabdanis kana sirriitti eeggadhaa jechuu barbaadeti. Ilaalame miiruma akkamii isinitti warroonni Finfinnee jirtan mee daanduma kana gubbaarra dhaqaatii miira akkamii akka isinitti dhaga'amu laala. Kanaafi kooriidariin boolee kana fakkaata. Kan itti aanu immoo qophii biraatiin kooriidariiwwan biraatillee ni ilaala. Maaliif jajjabina waan barbaachisuuf jechuudha wanni kuni. Warroonni sooshaal miidiyaa immoo sagalee guddaa qabdan uummata biratti waan kana osoo beeksistanii addunyaa gubbaa irratti akka beekamu osoo gootanii baay'ee bareeda. Maaliif bareedinni biyya keenya nu hundumaafuu nu fayyada jechuudha. Kanaafuu biyya namni tokko biyya alaatii dhufeetoo yoo magaalaa kana ilaalu tuffatee yookaan immoo suuraa gaariillee ga'ee deemuun garaagarummaa qaba jechuudha. Maqaa biyyattiitillee hin balleessa. Waan xuraa'aa hojjechuu waan gaarii hojjechuun immoo addunyaa gubbaa irratti sagalee kee ta'aa jechuudha. Kanaaf sagalee waan sii ta'uuf piroomooshinii hojjedhaafi. Rakkoon qabu. Warroonni sagalee caalaa qabdan piroomooshinii hojjedhaafi hundi keessanii suuraa kaasaa suuraa gallakkisaa. Itoophiyaan immoo Finfinneen akkas ta'u dhuguma abbaa ishee argatuun ishee biyyituun nama ishee misoomsu argachuu ishee addunyaadhaaf ibsuu qabdu jechuudha. Duraan akkasitti baddee mannoonni jijjigaan qorqoorroo walitti makamanii taa'an san maaf diigdan jedhaniitu warroonni kaasaa turan sun yoo har'a waan kana ilaalan miira akkamitti dhaga'ama. Biyyattii balleessaa turanii Finfinneen baddee akka duraanitti miti piyaasa maal taate jedhanii warroonni yoo manni xajjii jalaa diigamu sun manni araqeef manni farsoo jalaa diigamu gubatan sun kana olaalan maal jedhan. Ajaa'iba! Ani kanaaf jecha waan dubbadhu waan hin qabneef gara kooriidarii biraatti dabarra. Yeroo biraa har'aaf kooriidariin boolee kana fakkaata. Mee isinillee yaada qabdan waa'ee kooriidarii kanaa waan jechuu barbaadanoo jiraate komiitti gubbaarratti na barreessaa. Chaanalii kana sabskiraayib gochuun dagatina maatiin naaf ta'a. Haga dandeenye sagalee biyya keenyaa taanu waan hojjetan immoo haa dinqisiifannu. Nama waan gaarii hojjetu arginu nama dinqisiifatu mana taasisuu qabdi. Astesaasabaችን ይቀየር ጋይስ. Haalli nuti yaadnu haa jijjiiramu. Namni yaadni isaa jijjiirame lafa gubbaarra waan jiru si jijjiirame jechuudha. Kanaaf jalqaba gubbaarratti yaada sammuu keenya irratti hojjetu qabna. Namni waan tokko hojjete waan gaarii yoo ta'e dinqisiifadha, waan badaa yoo ta'e balaaleffadha. Sodaatina miidiyaan baay'eetu jira. Amma gubbaatti baatanii abbaan barbaada waan barbaadan haasa'uu dandeessan. Akka duraanii namni isin qabee mana isin galchee isin gara fullee waan jiru natti fakkaatu yeroo ammaa waan lafa jiru dubbadha. Kanaaf kana fakkaataa haga ammaa turtii gooniin galatooma isin jechuu barbaada. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaa, like gochuun dagatinaa. Ciao.